صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم ساوندر قالت عيساتين كنوك نيارة. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء وآله وأصحابه تابعوا تمرا جرادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة تمتوتا أردفتوتا أنفال جمال أكم نقا فيا قاري جرتني نقوما نقا كيسني بق نقا تاتني بقى باتي رمضان هتي سنتني بويا سقلي الراسومتني نمسومي وان باتي رمضان أبو هونغو وصون تاني نمسومي وان باتي رمضان أبو خيري رمضانك أبو أرقة ربي إنه هاقول وسنين جتشا فيديو كان سقلي الرتي سقلي مان هجأ إيقرو سجلين إساء بالبلي سببا بالبلي كوني حاجة سندا وانتين جرني في سجلي قدي أولا مجرى هند أقامو إسلي سانتو الأقامو دي أما سجلي برارتي ورابا حالة يعني جرجرما سومن بيا أرماتي في جرجرما سومن بيا في أما اللي جرجرما سومن يرو فكينيا في منو في تسومني في يرو من نماتي تسومني جرجرما قدك أبا فكينيا فالسوما وقع أفردرا biyya kiyyatti soome jecha mana kiyya keessatti yeroo sani ana abbaa jaafetii faamilii wajjin sooma haalan bareedaa ta'e sooma akkam qalbii nama gammachiisu soomne alhamdulillahi rabbil alamin hunduu rabbirraayi hagasi booda mootu soomana waggaa arfaffaadha kuni waggaa tokko akkuma Itoophiyaas deebi'eeni dahee manuma kiyyatti yani faamilii kiyya biratti obboleessa kiyyaa fi obboleessa abbaa kiyyaa biratti soome nama afur soomsise yeroo sanii maashaallah tabarakallah dahee guyyaa sagalii isarraa as garagalee mootu ramadaana itti aanu lammaffaa immoo manuma kanattiin soome sadaffaa manuma kanattiin soome arfaffas kunoo manuma kanatti soome jechaadha alhamdulillahi rabbil alamin umrii dheeratanii fayyaa guutuu qabaatanii waggaa deebi'uuniyyuu waa guddaadha galata rabbiif haa ga'u. Innaa garagarummaa kana keessa fakkeenyaaf garagarummaa waggaa sadii waggaa afurii asaanaa kana keessa waggaa jalqabaa gaafa Itoophiyaatti soome ani jira abbaan Jaafar jira nama faxarsiisna ammallee immoo akka aadaa Arsiitti ani akka aadaa naannoo keenyatti hundaa osoo hin ta'in kutaa kutaadha wal dhabaka Arsiillee ta'u ramadaanni yoo seene fixaara jedhan tokko maatii mucattii bira maatii mucayyoo sanii bira kan deeman jira ramadaana keessa jechaadha yookaan ramadaana bahattachisiisite yookaan ramadaana jidduutti yookaan ramadaana jalqabatti mirga keetti akka dandeetti keetti akkasii mijaate deemanii ani immoo yeroo san ramadaana gara dhumaatti achisiisineeti xiqqoo maaliif jennaan baadiyyalee waan deemu hennuufi guyyaan suni akkam jedhee isinitti himu yaanii guyyaa bareedaa guyyaa akkaan dasna jedhee maatii keenya bira gaafa deemnu osoo maatii keenya bira hin deeminiyyuu durattu fakkeenyaaf soomana guyyaa jalqabaa anaa fi abbaa jaafetii firrisni dhufan kaa obboleewwan isaa obboleessi isaa tokko jira obboleettiin isaa jirti mana obboleettii isaa teetti jaarsa obboleettii jira nama hedduudha walitti jalqabne soomana isaanis nu bira dhufanii nu biratti faxaranii immoo nama birallee alaawaamni oollaa faxarsiisnee jirra. Kophaa keenya faxarree yoo beeyna guyyaa takkatti illee kophaa keenya faxarree hin beeynu yeroo hunda bakka namni nu bira jira namooti faxarraa jechaadha takka oollaa wajjin takka fira wajjin alhamdulillahi rabbil alamin wallahi akkam jedhee isinitti himu bakka sooma haalan bareedaa ture yeroo san koronaan hin jira tarawee deemanii salaatuun dhorgamaadha manumatti salaatanii yoo keessummaan baay'ee ta'een wajji dhufe jamaa salaatanii yoo baay'een ta'een yaa walumaaf abbaa jaafetii akkasitti dabarsinee jechaadha soomana baay'ee wallahi namatti tolu alhamdulillahi rabbil alamin wanti mana ufii ga'u wanti mana ufii ga'u wanti biyya ufii ga'u abadan hin jiru mana keenya keessatti raahaadhaan qalbii bareedduudhaan abbaa manaa kiyya wajjin rabbiin kadhachaa soomana gammachuu akkam isiniin jedhu soomana gammachuu qaamaa qalbiitiin soomne alhamdulillahi rabbil alamin achi booda mootu asitti soomne asitti yoo soomnu mootu gara Suudii yoo dhufu naamee maama daa'ima garatti qabadhee waan dhufeef yeroo soomanni ga'uu fi guyyaan sagalii hafu nin dahee jechaadha erga si booda erga daheen booda mana keessatti guyyaa sagal dura dahee anda'ee guyyaa sagalitti soomanni ni seene nama sadii soomsise yoo san obboleessa kiyyaa obboleessa abbaa kiyyaa
eessuma kiyya fi namni birallee ka ollaa hin jiranii namni lamaa wayii garuu suni guyyaa hundaa miti. Guyyaa dhufan jiranii guyyaa hafan jiran garuu nama sadeen kana obboleessa kiyya obboleessa abbaa kiyyaa eessuma kiyya jara sadeen seerumaan soomsise seerumaan akkamisiin haa jedhu maashaallah tabarakallah akkasii ergasii booda immoo soomana sana akkasitti fixee soomana waggaa lammataa asitti soomne mana kanatti jaafeyyoo san umurii isaa waggaa takka xiqqishoo tokko waggaa takka xiqqishoo takka asitti soomne jechaadha waggaa itti aanullee jaafee waggaa lama asumatti soomne waggaa itti aanus jaafee waggaa sadii asumatti soomne waggaa kana immoo jaafee waggaa afurii asumatti soomne jechaadha inshaallah gaafa jaafee waggaa shanii Itoophiyaatti ana abbaa jaafee taanee waliin soomna biiznallah gargaarsa rabbii waliin inni bira ramadaana sooma biyya keenyatti soomne sanii fakkeenyaaf jechaadha baatii ramadaanaa keessa maatii bira deeman maatii dubaraa san bira waa qabatanii deemanii buna bitanii sukkaara bitanii deemanii daabboo baasanii biddeena qabatanii yookaan marqa waan barbaade abbaan waan qaburraa qabatee deema uffata yaanii uffifne sababnis nu sandura ji'a lama akkas uffifne waan ta'eef ramadaanonni irra deebinee uffifnuuf hin jiru uffatan uffifne buna kiiloo sukkaara kiiloo akkas kana qabannee dhaqnee akkuma aadaatti caatis qabatee ka deemu hin jira nu garuu caatii qabannee hin deemne sababnis faamiliilleen hin qamaanii abbaan jaafillee hin qama'u jechaadha alhamdulillah akkasitti deemnee wallahi waan dasna jedhe keessa guyyaan deemne suni guyyaa jimaataa galgala warra kiyya bira jechaadha asuma bulaa nuun jedhanii gaafsan dirqama yuhin bulaa guyyaa jimaataa guyyaa qidaameellee asuma bulaa nuun jedhanii anaaf tantan argattee mire guyyaa qidaameellee achuma bulee achi kasaan guyyaa sammata guddaa manatti galee jechaadha guyyaa jimaataa achumatti warra biratti faxarree qidaamee achumatti warra biratti faxarree sammata guddaallee achumatti faxarree galgala galee na fakkaate galgala galee na gaafa jimaata gaafa isaan bira deemu hedduu sani ijoollee ol naa ergaa jedheen maatiin kiyyaa fi manni kiyya walitti qabu ijoollee naa ergaa nama hojii na gargaaru jedheeni ayyoon tiyyaa mucayyoo adaaraa kennaa tokkotu jira ijoollee taannin irra isitu haala malee daddafa yoo hojjettu harka daddafti ijoollee harka daddafneeti waliin taatuni daddaftu sana si ergaa garuu isimatu na furaasittillee garuu si erga naan jedhanii daraartu jedhamti si naa erganii isin suni maashaallah tabaarakallah mucayyoo cimtu wallahi lazim ganama dhufte erga ganamaati haga galgala waa hunda geessine isittilee baajaajii sadii qabanne baajaajii tokko isitu deemaniini baajaajii tokko abbaa jaafetiif meeshaa baajaajii tokko anaaf meeshaan isa kaasinitti ni warruma duula hin jedhaani akkasitti wallahi maatii bira dhayne baay'ee yaani akkam jedhee isinitti himu miira yeroo sandasna jedhe duraan maal hawwa yeroo ijoollummaa kiyya yeroo haati kiyya haadha isii bira deemtu rabbi rahmataa godhu fi akkoo teenya bira deemtu akkoo bira yoo deemanii ayyoonii baqa nyaata hojjetanii deemanii itti qophaa'anii deemanii yeroo san anilleen inshaallah yoo guddadhee yoo heerumee jedhe akkanatti haadha kiyya bira dhufa jedha baqa iddoon akkoo teennaa sunii fi haati teenya manni keenna daqiiqaa 30 lukaan addaan oofaa lukaan jecha makiinan yoo guddate abboo lukaan sa'aatii tokko ofin nama adriyaan dagadhe lukaan sa'aatii tokko ofuun oolu makiinan mungkin daqiiqaa 30 garuu yooma san geenna lukaanuu yoo deemne asira yooma san geenna dafnee geenna kaluudha annaa anilleen akkanatti deema jedhee hawaa garuu subhanallah yeroo takkas taatu akkasitti deemee jira akka hawwisanii olitti deemee akka hawwisanitti akka barbaadutti deemee hagalatooma abbaan jaafee sumaanii rabbiin yoo abbaa warraa gaarii si badhaasee yoo abbaa warraa gaarii siif kenne yoo abbaa warraa maatii kee kabaju kan si jaalatu kan si kabaju siif kenne wallahi dubartiin addunyaa kanarraa waan dhabdee hin qabdu alhamdulillahi rabbil alamin abbaa jaafee kiyyaa sumaan galatoomi isaan jedha innaa akkasitti deemni jechaadha soomana sanii akkasitti ana abbaa jaafeetii deemne soomanuma san keessa silaa nu soomanuma tokkuma waliin soomne amma iddi yoo kalaa'u maatii isaa bira deemne jennee waliin mari'anne maatii isaa birallee akkuma maatii kiyya biratti hojjedhee deemanii waanuma maatii kiyya biratti qopheesse isaan bichaa buna qabannee deemne buna maaliif jennaan isaan iddoo qabanii maatiin keenya immoo iddoo qabanii isaan buna hundee waan qabaniif buna qabannee deemnu sukkaara waan biraa waan hunda qabannee deemne waan silaa deemu ni barbaachisu hunda qabannee deemne garuu sukkaara qabannee deemne sukkaara isaanii qaban maannoo buna isaanii qabanii achi gaafa deemnu ka biyyi isaanii gaara biyyi isaanii yookaan dalga yookaan gaara yookaan rigade yaani kala mataa miilli isaan beekamu baay'ee nama ulfaata wallahi karaa sanii of manaa balleen deemuun barbaadu kan zaahira dhiisaa rafee manaa
والله رفي منابن ديمون بربادو سو نافتا إيه ماتيني سلي أتشي قالني مقالا قالني إن شاء الله أتشمال أكون بربادو سيروما بانجا في يوري كتالين تعرف أمرا سقالي كان نجيفتو يعني ولا جيفتي عروس قروان وإنكبو أنا والله ديمون بربادو مالك جنان نيول فاتا أنا فكيني في لفا بدات تلالي لفا دريرا لفا بوعاتي هنك أمني تلالي قدتي أني قارا كانس إلي كانس هكسون دا متانو رانقبو قرو أن التلفاتا الحمد لله هاتو قرو كنافو بقى قافة سيرو جلقباتف قافة جلقبة بيسان نقو أصلا حتى أبايا بيتشان رتافي والله حتى بورسا واهندا باسي أبا جافي تكني أبايا في نقابة قفا فولك يرتي نقابة مفده أبايا أفده أجبودا واهندا باسي ستكني حتى ساعات يركال لنا التلفان تجري باسي ستكني وما قبضين deemne gaafa ma fixaara deemu san immoo dirqama narratti ta'e namni hin jiru numira ijoolleen hin jirti ijoollee hundi meeshaan akka malee waan baay'ateef malee idachitti baafna uffata keenya waan deemnuuf baay'ina meeshaarraa kan ka'e an daabboo baadhe mee maal qabu osoo daabboo xiqqishu wayii dafa'e ani waa anatu baataa beekere ani wallahi anatu baadhataa osoo beeke daabboo xiqqoo wayii dafa'e deemanii أنقروا أنا تبعتهم بيني دابون حاجة مليقها بقى دركم متى دابو كان أتبعت أشوف قبلنا أنجلا لا إله إلا الله والله لازم حاجة ما أمانة تفكرت عندك دابو سنين بعد والله دابون أكمل ألفاتا أكمل جدتا أكمل جلسين التايم ولا أكمل جلسين التايم دابو جدا كان كأول فود تكير ركايم بعد سبحان الله حاجة إله كونكولات الرابونة ماكينني يعني بيكون ساعتي ميقال لي كديما كساعتي لالي إساني تجابا بعد جدا إساني تكلو جدا أنا تكلو والله فقولا أنا تفقو أكمل فقودي الناس يدابو كان بعد ليه قارتي قفا جدين قفا جدين كاسلا يوم لا ودوادون جرتو قالو نمغري بقول سين سببك يا جتشا إسان ندور ديماني ثاني نأيجن أنا موتو يودو فيجد كهرجني كنا بدك ما تعوق أو هنكوف لفسني هنكوف هذا وقت حفورة دفعته النا والله باقي الفاتة يروسني جابر اللي أبوه قالت قبل إيرين قبلني رمضان بود حتى كسنا فكات النا وهبقى إن ألفاتها أكمل ألفاتها كراني كوني مال جرا يا ربي كيا أكستي والله إذا رمضان أشت بافني بارية بافني حالة نمتتونون حالة دسنا مجدون حالة بريدة تين مزيدة تديمني صلاة فوني إذا صلاني كورونا هنجرة ترى أنا مسينسني بكتو كنت لما بعين سينسني والله حالا نوتي تقول ما شاء الله تبارك الله مزيد لساني مزيد بادي يام فكات مزيد بادي مقالة فكاتا أفاني سا قردون إسا وانتي كنت إمبريدا أكسي سنين جرا إرقى سنين دربني أما أكسي تيدا حجي بادي يتبافني إيدا رمضان بادي يتبافني إيدي حجي كلا أما إيدي حجي يو كلاو مقالتك من كينيتي mana keenyatti waan ta'eef magaalatti waan ta'eef lukkuu binne buuphaan kan hin binne andurumaa lukkuu bitadhee waan lukkuu naabuustee fi buuphaa hedduun qaba baqa shunkurtii maal timaatimii kana kanuma kana jechaadha wanni binnu midhaan alaan binnu alhamdulillahi rabbil alamin zayti ala kas litri takalaman hin binnu malee dhadhaa kubbaayyaa takkaa fi maali kiiloo takkaan hin binnu dhadhaa yoo duraa bitee osoo asiin galiin bitee lafa kaadhee هاتي كي نابتني نابيسني لفنا كاني عمل زيتي مو لتري مدمام بتاني أكو مقاليني ما رجعنا لكن قاليني تكا شكوتي يفهم بكون لتري تكفلامس بتهم بكو لتري دمام بتلا إن أكستي بقى أكم باسم تايمو إذا بريدة تريد أكو مترات يرو إذا هجيسني nama mana kiyya keessa warra kireeffattootaa baasee ture warra kireeffattootaa kabaasuu mana akka malee ajeessanii biraa deeman subhaanallah osoo bishaan birkaati bibiidha jedhee miicuun danda'u bishaan birkaa namarratti lakkaa waan ta'eef akkasitti akka gaafsan dhiidhetti waan dhiquun fakkaatu achi rabbiin maal godhe galgala boru dhiida jedhanii wallaahi ni roobe akka malee kana rooba bareedaa tokko roobe nuu nama meeqaa
obboleewwan isaa dhiiraa lama durbi tokko anatti sadii abbaa jaafalitti afur haati sadee jiranii daa'imni xiqqaan tokko jira haati daa'imni manuma jiranii nu gadi yaanee laala mana kanatti filii lama wallahi bishaan kanaan akkana bareechisnee bishaanii fi saamunaan hin dhiine alhamdulillah rabbil alamin erga mana dhiinee geessineen booda mootu waa nyaannee kaan jillee geessinee eessatti seennee gara shunkurtii quncisuu seenne shunkurtii yoo quncisnu ana abbaa jaafarii obboleeyyan isaati quncisni shunkurtii kana halkan gootee shunkurtii kana quncisaa bullee halkan gootee shunkurtii kana quncisaa bullee shunkurtii kana ciraa bullee achi hirrafne gara ganamaatti bariinillee garuu son bariin rafne yoo rafne immoo ganama subiitiin kaanii salaata fajiriitii erga salaata fajiriitii kaan immoo maal goone ani fi mucayyoon kushiinaa seenne dura dursinee fuxura silaa daabboon hin jira daabboon murree shaayii maalii qursii killee umaa walitti hojjennee nyaatan achi ani kushiinaa seenne biddeen umaama borumtaa sanii baafannee geeffannee kan hojjennu guyyaa san ganama lukkuu ammallee idaama gosa adda addaa foon allicaa maalii qabsi foonii injiraan biree ayibii maal kana gosa hedduudha kana hojjennuu jalqabne yoo kana hojjennee amma ani fi mucayyoo dhufa ganamaati yoo keessummaan dhufu isin maal gootii naamee maama isin maal gootii buna danfistii yookaan na gargaartii yookaan buna danfistii yookaan na gargaartii yookaan akka kanuma keessa oluu keessa shagallee alhamdulillahi rabbil alamin lamaaniin akka taanee injiftiin sa'aatii laaqanaa hin dhaqqabsiisne sa'aatii laaqanaa dura amma keessummaan hin dhufanii keessummaan sa'aatii laaqanaa dura dhufanii hin bilchaanne yaani bilchaatee ga'ee garuu illee uumamatti godhanii dhalaatti godhanii hin buusne dara jira gasilaa ta'a jennaan hin didanii sa'aatii laaqanaa dura dhufanii deemanii salaanni deebina jedhanii hin deebine achi turan hin deebi'an ufa yeroo saniiti hanga sa'aatii meeqaa muluu wallaahi osoo nama keessummeessu osoo kushiinaa keessaa hin ba'in salaanni asrii natti ga'ee yoo salaanni asrii ga'u keessummaan hundi dhufanii amma achi obboleewwan isaa firri isaa baay'inaan firri isaati firri kiyyalleen dhufanii obboleewwan kiyyalleen dhufanii amma asrii yoo salaata asrii dura salata asrii boodasi obboleessi kiyya dhufe obboleessi kiyya kan waliin dhaladhe jechaadha jaartii isaa wajjin ijoollee isaa wajjin dhufe yoo dhufu لا إله إلا الله كما كشنا جفتنا جدين كشنا جرا جدين ولا خلاص كشنا غريبات ولا سوج ولا نيانو نانجل أما دفيت شاوري سيني وفت جيرانو نما إذا فكرت كنت نانجل إيش جديني نيجاني وفت جيسي إسا وجنياتا إيسيني فاميلي نسالي كمانا اللي كنياتا نس كنياني سولتك أبامني نياني ويني بنا دمفسني buna illee naddabiseef obboleessa kiyyaa keessumaa biraatu obboleettiin isaa waan danfiseefi obboleessa kiyyaa fi jaartii isaati immoo anatu danfiseefi buna danfisnee maal jennee wallaahi laziim akkamitti taa'ee buqa akkanas nama jedhu kanatti sooma iida baasnee iida oollee erga iida oollee booda galgala gaafa iidaa san immoo eessa deemnee mana obboleettii isaatu jira achuma nutti kaluudha lukaan daa'ima 5 yoo guddate achi dhaynee galgalachi bulla jennee haati sallee jiranii sodaatee jechaadha jaarsi obboleettiin isaa daa'imni obboleettii isaa ammallee immoo firri mucaa hin jiranii firri keenyas hin jiranii nama baay'eedha akkasitti maashaallah tabaarakallaa baqa waliin deemnee achitti bullee achitti iida baasnee ganama qursii nyaannee iida manuma keenyatti baafnee iidaachi ganama qursii nyaannee gara mana keenyaa gallee iiddi yeroo sanii wallaahi ziroo kiyyarratti iida akkas bareedu baasee hin beeku tokko kana ammallee haguuf baradheeraa jecha ammallee yeroo tokko suudii taa'ee qatarii taa'ee waggaa takkaa fi ji'a sadii moo ji'a afur taa'ee galee Itoophiyaatti iida ramadaanaa wayii Itoophiyaatti baasee iida ji'aasitti baasee suuditti yeroo sanii suudii dhufuuf galee suudii firiifizaan banamnaan suudii dhufuuf galee iida yeroo sanillee jechaadha iida bareeda akkasii baasee hiriyoota kiyya waliin amma hiriyoonni kiyya suni hundumtuu kun heerumanii kun fuudhanii hiriyoonni ijoolleen dhiirallee jiranii hiriyaallee faamiliillee Tajuddin Jamaal ijoollee hedduudha Ahmannuu bakka ijoollee baay'ee muraad obboleessa kiyyaa kan harma waliin hoonii guddanne mabbeera kiyyaati kana nama hedduudha bakka soomana waliin baasnee ida soomanaa waliin baasnee ani akka warra keenyatti akka ijoollee sanii ala keessa deddeemanii nanaannahanii jedhan sanii naannoo naaf hin hayyamanii manumatti bakka nama dhufe manumatti keessummeessuudha
achi booda yoo ba'ellee obboleewwan kiyya yoo obboleessi kiyya guddaan jiraate wajji ba'ee inni immoo yeroo sanitti fuudhee hin dhufne nu bira yookaan immoo obboleessi kiyya kun xiqqaadha ana kalaas durbi guddooni kama biyya ambaa dhaqee dhufellee ayyoonnaan hayyamanii manumatti baasnee jecha manuma keenyatti achumatti baasnee ijoolleen hiriyoota kiyyaa immoo yoo sanii hundumtuu hojjettoota mootummaatii hin dhufanii waliin baasnee mana keenyatti jechaadha. Achi booda mootu nayaamanii mana durbittii kiyyaa tokko achi nayaamanii achi ayyoon hin hayyamanii maaliif jennaan durbittiin kiyya kun haati isiitii fi ayyoon kiyya obboleewwan waan ta'aniif ijoolleen dhuftee naawamte ijoolleen achuma keessaa hiriyoota kiyyan jiranii yoo nayaamanii jedhan achi dhay'ee achi oollee garsaasaa agarlee baqa sooma iida sallamaan hin dagadhu iida abbaa jaafee wajji baase lamaanii fi iida sallamaan hin dagadhu yoo ijoollummaatti achi deebi'e immoo iida yeroo ijoollummaa kiyyaa jechaadha. Yeroo ijoollummaa kiyyaa baqa hin taphannaa maal jennaa qalama kuttee diban kana yoo sanii warri xixiqqoon jechaa nu ijoolleen xixiqqoon mallaqaan dibnaa ammallee mootu baqa deemnee televezyiinii ilaalla yeroo san televezyiiniin nama akka abbaa qabeenyatti qaba birri ilaalan sumuunii kafallee ilaalla guyyaa iidaa qophii maalisi dagadhe qophii dhangaa maal qophii ayyaana kana jira afaan oromoo xiqqisii tokko jirti sa'aatii takkatiif jirti sa'aatii takkatiif sumuunii kafallee ilaalla sumuunii kafallee ilaalla garuu ani kafallee ilaalle tafiraa waan ta'eef mana dubicha kootiti kafallee ilaalu natsamaan seenna ijoolleen keenya takafaltu siin jirti ta natsaan seentu jirti ani yeroo san guddoodha waan ta'eef natsumaan na seensanii akkasumatti seenee taa'ee ilaalla. Ijoollee lafuma ta'anii jedhan gaa kursi marra ta'anii soofan hin jira soofarra namni guddaa malee hin taa'u mire lafa taa'a yoo jedhanii achi rabbi rahmataa godhiif abbaan horiyaa jedhanii durucha keessanii lakki zeetota nama guddaa taatee kottu na cinaa taa'inaan jedha. Akkasitti wallaahi dabarsanii jecha kan yeroo ijoollumallee akkasii kan yeroo guddatanii akkasii kan mana arabaa kana mootu osoo nu mana isaanii dhiidhu roobni shindibeeti isaanii dhiidhu osoo nu meeshaa isaanii dhiidhu isaan maziidhaan salaatanii itti galan jecha yoo salaatanii galanillee hoo buna dhaabii shaayii dhaabii baay'ee mana kanatti waan akkasii hin dalagu yeroo qaxarii jiru tokko maal godhanii edaa hojjetu ni dalagi biyya keenyatti an kabeeku kalas ganama subii waa hunda dalagni geessine guyyaa iidaa san uffannee ala keessa deemuu yookaan fira dubbisuu malee omaan hojjennu an kanaan beeka amma uffata naa bitan uffadhe iida salaanne galle namitti malee kazaan buna dhaabii kana godhi naan jettinde har'i iidaa miti jedhe iidaa naan jette maaree iida yoo ta'e nyaatamuu naan jette ammaal beekaree jedheen fakkeenya biyya keenyatti yeroodhaan akkana goona guyyaa iidaa homaan hojjennu jedheen asitti akkasii miti naan jette wallaahi taa'ee guyyaa iidatiin dalagaa jedhee booyee kan laqaaxabii san baay'ee hin turre iiduma takkatti sanatti baasee iiduma lama iida ramadaanatii fi iida hajji achi booda achitti biyya sanitti iidan baasne alhamdulillahi rabbil aalamiin gara biyyaattiin galee iida lama baase iida afur baase yeroo lama jecha walirraa hingalee achi booda alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbi iida biraa biyyaan baasitti hin baafne asumatti baase asitti immoo suulitti ka baase an iida waggaa 13 suulii keessa taa'ee manatti baase jecha ijaazaa deemee ijaazaa kan deemin ka iida asitti baase erga jaafariin umriin isaa waggaa 2 ga'e jecha waggaa tokkoffaa duraa isaa asumatti baase borumtaa isaa deeme gara mana boqonnaa achi booda jaafar gaafa umriin isaa waggaa 2 mana kanatti baase waggaa 3 mana kanatti baase waggaa 4 mana kanatti baasuu eda kaa'uunu amma innaa akkasanii wallaahi iddi maatii biratti baasan iddi mana ofiititti baasanii fi iddi biyya ambaatti baasan gargarii alhamdulillah rabbiin inshaallah nama biyyatti galee biyya ofiititti iida maatii ofii waliin sanuu amma nama 3 taanee jaafar jira abbaan jaafar jira ani jira alhamdulillah akka aadaa godhanne amma bakka iida hajji mana keenyatti baafna iida ramadaana ammoo mana maatii isaatitti baafna haa ta'u garuu maatii biratti baafna biyyatti baafna yookaan ammoo beekamu iida lachuu mana kiyyatti baasna because jaafee waan jiruuf osoo jaafee qabnu innaa akka kana siin jedhu obboleewwan kiyya namni akka kiyya yaanii fakkeenyaaf mudannoo wayii qabu yookaan immoo mana ofii keessatti baasee namni bultii ijaarsa jecha namni bultii hin ijaaratin immoo akkamitti baaftanii haala kamiin baaftanii ammallee iida biyya ambaatii fi iida biyya keessanii wal bira qabaa ilaalaa iida kamtu caala wallaahi iida biyyatu caala huma fedhe haa ta'u waanuma fedhe haa ta'u wanti iida biyyatti baasan ga'u
injiru wanti biyya ofii ga'u abadan olis barnu gadis ba'u injiru jechaadha. Wallaahi gammachuuleen biyya keessa jirti, wanni hundi biyya keessa jirti. Haadha kee argitee, abbaa kee argitee, ayyaanni ayyaana fakkaata. Fakkeenyaaf ayyaana biyyanaa guyyaa ayyaana ol deebi'anii rafaa oolan. Biyya keenyatti garuu guyyaa ayyaana alhamdulillah ala keessa deemtaa, fira dubbistaa, yaani in bashannantaa bakka adda addaa deemtaa bakka tasnama jedhu. Asitti garuu guyyaa iidaa ol deebi'anii rafan. Ani immoo yeroo bara dhiida meeqaffaadha gisee abbaan jaafee dhufee asii galisanii yeroo san ulfa wallaahi irrumni nan qabne baqa viidiyoo kana waraabaa gannat kadiiroo beekan taate gannat kadiirittiin ergaa yookaan abbaa jaafeetitti ergaa jirmu lamaanitti ergaa abbaan jaafee yoo inni rafelle yoo inni bashannana atiteetii in bashannanta jedhaanii injira yeroo san ulfallee immoo nama aarsaa nama daddarbaa nama hunni jedha. Akka sanitti wallaahi haalan das nama jedha iida bareedaadha. Kan biyya kana ammoo guyyaa guutuu rafaa oolanii yaa ammallee inshaallah iida kana guruu deemna nan fakkaanne sumatti gaafna yaa akkuma amali isaanii akkuma baratanii rafaa oolla jechaadha inshaallah. Iida tana takkattiidha jecha isiinuu iddi an baasuyyuu yookaan tana takkattiidha yookaan iida hajjii wajjirama alhamdulillahi rabbil aalamiin waggaa kana qofa jecha waggaa kanaan booda rabbiin biyya ambaatti mana ambaatti keessattuu mana ambaatti manuma ijaazaa sanuu wayya wallaahi mana rabaa irra manuma ijaazaa sanuu wayya asitti mana kanatti guyyaa fakkeenya fi iidaaf yoo qulqulleeffamani guyyaa afuriif nyaanni hin dalagatamu bunallee isaanuma dhaabata ani hin dhaabu jechaadha. Mannilleen guyyaa afuriif qulqulleeffame nutsuudha homuun xureessan shintibeetii qofa dhiqama. Guyyaa afur hin qulqulleessitu jecha guyyaa afur guutuu meeshaa itti nyaatanii meeshaa itti dhugan dhiixa malee mana hin qulqulleessitu qulqulleeffame ammallee mootu maal inni nyaanni mana kanatti in hojjetamu sirumaa dis'iin irra kaamee shunkurtiin hin ciramu mana kanatti nyaanni hin hojjetamu akka kana obboleewwan kiyyaa antee maal bante akka kana inshaallah rabbiin nama sooma kana soomanii khayrii soomanni qabu argatu rabbiin nu haa godhu inshaallah. Akka kan isiniin jedha nama soomanii waan soomni qabu kana argatee itti gammadee itti milkaa'u rabbiin nu haa godhu. Baay'ee bilbila yaabee dho'isee akkanatti sagalee irratti qabaa yoo duraa viidiyoo bareedaa sagalee bareedaa waraabee garuu kun wanta balashaatu taateef bilbila isaa argite wanta balashaatu taateef najala sagaleen isaa badee jechaadha. Hin bannee bas sagalee hin dhaga'amne tokko sagalee guutuu tokko ta'ee ammarratti waraabaa jira. Akka kan obboleewwan kiyyaa inshaallah rabbii wallaahi nama soomanii irraa milkaa'u nama soomana kana irraa milkaa'ee borullee milkii guddaa itti argatu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin immoo waggaa dhufu biyya keenyatti nu galchee mana keenya keessatti nama soomee nama gammachuudhaan baasu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Asumaan immootu namni miidhannoo iidaa qabaattan amma fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa kiyya taraawiya deemuu hawwa deemuu barbaadas jecha maaliif deema unoo yoo taraawii salaatanii Allahumma innaka ghafuurun kariimun tuhibbul afwa faafannaa yaa Allah jedhan ani wanti sun du'aa ta'uu isaan beeku bakka sanuma dhageeffatuuf sanuma jedhuufaa deema akkasii inshaallah rabbiin jechaadha wallaahi laziim nama biyya ofiititti yeroo hunda bakka waan biyyaa ba'eef kana guddatee nama biyya ofiititti galee biyya ofiititti soomee biyya ofiititti sooma baasu rabbiin nu haa godhu. Akkas isiniin jedha obboleewwan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota Anfaal Jamaal like share subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Namni maatii naan ta'in osoo maatii naan ta'in na biraan deemina namni maatii naa taatan galatoomaa ulfaadha isiniin jedha. Yaada kiyya keessatti haasaa kiyya keessatti yoon isin mufachiisee dhiifama jaafin tokko gamaa gamana qabeen na harkisaa jira. Maskootii bani naan jedha yoo maskootii bani mootu tiisisatti nutti seentii bookeen nutti seentii nu qummuutti nu ciniinte kanaaf ani bookeen hin sodaadha maaliif jennaan yoo isin na ciniinte qaamni kiyya waan ta'uuf akkasii isallee itee xabaasaa bicha ammas nan fuullisaa kanuma keessa ammoo bani jedhani subhaanallah. Akka obboleewwan kiyya galatooma ulfaadha rabbiin inshaallah soomana bara dhufu abbaa jaafiyyee kiyya wajjin mana kiyyatti jaafiyyee kiyya wajjin nama baasu rabbiin na haa godhu inshaallah. Sooma bara kana mana namaatitti baasee sooma bara dhufu immoo nama mana
وفيت اتباس ربنا هقوله سنين جرى أسرتاي بسكوتي بنو من أسرتي السنة ويا isinin jara obboleewwan kiyya galatooma ulfaadhaa galata guddaa qabdu nuuf jiraadhaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u guyyaa gaarii qabadhaa ramadaana gaarii isiniif haa ta'u ji'a khayrii kana keessa nama milkaa'ee milkii jiini kun qabu hunda nama argatu isin haa godhu waggaa dhufu mootu wallahi inshaallah ndagadhu si yaadachiisa waggaa dhufu mana kiyya keessa taa'ee waan hojjedhu wajjin akkamitti akka soomana dabarse viidiyoo isinii waraabaa ربين مو نجاحنا هاجلتو إن شاء الله يو قدت باتي مشان سؤدي كيستاء باتي شان ينبود أني يو جرماتي كيا جربية كيا جلا يو جربية كيا جلمو إن شاء الله فيديو بريد هذا منك يا كيستاء حالة جاريدا هجرة إسني ورابة نجاتي كيا جاري يرو جاري كيسجرات لا